Akkam jirtu marti keessan bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechuudhaan jalqabna kun chaanaalii Oromaan 77 dhimmoota ogummaa, dhimmoota jireenya, dhimmoota shaakala garaa garaa irratti, dhimmoota beekumsaa saayinsiidhaaf aadaa jireenyaa irratti qophii isiniif dhiyeessa. Chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan namoota bira akka qaqqabuuf yuutuubiin akka rikoomend godhuuf nutumsaa isiniin jenna galatooma. Har'a immoo dhimma shaakalaa yookaan habit jedhu jireenya keenya milkaa'ina keenyaaf akkamitti dhiibbaa godha kan jedhu irratti dubbanna galatooma. Eegaa jalqaba irratti kan jennu mammaaksaan jalqabna. Suuta handaaqqoon miilaan deemti jedhu afaan Amaariffaatiin qas inqulaal ba'igir jedhama. Kunis maalinni har'a wanti nu hojjennu walitti kuufamee gaafa jedhu wanta guddaa ta'a. Saantimni yoo walitti kuufamte akkuma birrii guuttu, birrii walitti guutamee akkasuma kana kumni walitti guutamee miliyoona akkuma dhaqu. Kanaaf kumuleetiivii wantoota nu guyyaa guyyaatti hojjennu kun walitti dhaabanii jireenya keenya milkaa'ina keenya murteessuu jechuudha. Egeree keenya murteessuu jechuudha. Kaleessa wantoota nu hojjenne murtoo nu jireenya keenya irratti fudhanne har'a rizaaltii nu irra geenye yookaan bu'aa nu arganne murteessu. Haaluma kanaan kitaaban dubbise tokko kitaaba The Atomic Habit jedhu irratti namoonni wanta guyyaa guyyaadhaan hojjetan shaakalan wanta sana irratti cimaa deemu jedha. Har'a waan kitaaba peejii 5 yoo dubbifte torban tokko gidduutti peejii 35 dubbifte jechuudha. Haaluma kanaan ji'a keessatti peejii 140 dubbiste jechuudha. Haaluma kanaan jireenya keenya irratti wantoota nu har'a hojjechuu nurra jiru hojjenne wanta irra gochuun jiru nurra jiru hojjenne milkaa'aa deemna jechuudha. Har'a kaanii har'a muruurra akkuma mammaaksa afaan Amaariffaatiin dubbatamu sargeenyaa uummattawal barbaree qanxisuu akka hin taane jireenya keenya dafee akka hin taane har'a wanta xiqqoo gochuun nurraa eegamu gochuu qabna. Wantoota xiqqoo gochuu nurraa hin eegamne hin goone taanaan overwhelmed taana yookaan immoo waan qabne waan gadhiifnu wallaala jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen barattoonni hin mudata. Waggaa guutuu ta'aa baanii yeroo qormaanni ga'u itti baay'achuudhaan teenshinii kan jedhamu keessa galu jechuudha. Konfidensii hin qaban jechuudha. Wanta dubbisanii wanta dhiisan wallaalu jechuudha. Jireenya keessattis akkasuma kanadha. Namoonni yeroo hojjechuun isaanii irra jirutti wanta xiqqoo hojjechuun irra jiru otoo hin hojjetin turanii jireenya isaanii booddee irratti dhiibbaa guddaa uumaa jechuudha. Tokko immoo har'uma ka'ee wanta guddaan naaf hin taane jechuudhaan rizaaltii xiqqoodhaan wanta xiqqoo tuffachuudhaan jijjiirama xiqqoo tuffachuudhaan kan hamileen isaa cabee dudduuba deebi'ee jira jechaadha. Kanaaf maal gochuun nurra jira ree? Wanta xiqqoo irra gochuun nurra jiru wantoota xiqqoo nurra jiran tikeen dhiyootti dhiistee fagootti barbaadde akkuma jedhan wanta irra gochuun nurra jiru wanta xiqqoo harka keenya keessa jiru wantoota simpil ta'an hojjechuun nurra jiru xixiqqoo atoomik wanta xixiqqoo ta'an sana hojjenne wanta guddaa hojjechuun nun dhibuu jechuudha. Har'a waan xiqqoo hojjechuu dhiibne bor wanti sun guddatee mul'achuu danda'a. Walitti kuufamanii rakkoon walitti kuufamaa gaafa deeman guddatu. Haaluma kanaan wanta xiqqoon hojjennes immoo walitti kuufamaa deeme wanta guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo milkaa'inaan biizinesiin haa ta'u barnootaan haa ta'u sadarkaa xiqqoo irraa kaanii sadarkaa guddaa akkamitti geesse gaafa jedhamanii wanta xiqqoo sanaan abdiituun kutatiin irra deddeebiidhaan gaafa hojjetan yeroo milkaa'an ni dubbatu. Kunis dhugaadha. Namoonni baay'een sadarkaa barnoota xiqqaa irraa kaanii yeroo milkooman ni jira. Maallaqa xiqqoo irraa kaanii hojjechuudhaan wanti sun walitti daamaa yeroo deemu waggaa muraasa booddee yeroo isaan milkaa'an ni argama. Namoonni baay'een immoo jireenya qananii hedduu keessaa gara gadiitti yeroo isaan gabbu'an mul'ata. Kunis maalirraan ka'e aadaa hin taane aadaa qisaasama maallaqaa guyyaa guyyaatti gochaa isaan deeman walirratti kuufamee kufaatii dinagdee yookaan kufaatii jireenyaa keessa yeroo isaan galchan mul'isa. Kanaaf obboleessa kiyya obboleettii kiyya kanan siin jedhu wanta irra gochuun sirra jiru amala gaariin tokko kan baratamu yeroodhaan shaakalliidhaan. Albert Einstein akka dubbatetti the only way of learning is from experience jedhe. Kana jechuun maddi beekumsaa yookaan maddi barnootaa inni guddaan muuxannoo irraati jedhe. Guyyaa guyyaatti wanta tokko deddeebinee gaafa shaakallu
dogoggorree irra deddeebinee yaallee gaafa dogoggora keenya irraa sanarraa barannu beekumsi guddaa yookaan madda beekumsaa isa guddaadha akka jechuuti. Galatoomaa isiniin jedhaa. Subscribe godhaa. Torban gaarii yeroo gaarii isiniif